heddumminaan warra beginnerii fi kan ilaallu soo xiqqooshee advaance gochuu jechuudha. Soo obboleettiin kee umuriin ishee meeqa jechuu yoo barbaan afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Maal jechuu dandeenya? Hey Chala, can you try it? How old sister you? How old your sister? Okay. Afaan Ingiliffaatiin obboleettiin kee umuriin ishee meeqa jechuu yoo barbaan akkuma umuriin kee meeqa jennee wal gaafannu how old are you akkuma jennu sana ta'e how old is your sister how old is sanuma fayyadamna then are you ka jedhu sana is your sister ka jedhu substitute gochuutiin how old is your sister jechuu ni dandeenya jechuudha. How old is your sister? How old is your sister jechuun obboleettiin kee umuriin ishee meeqa obboleettiin kee umuriin ishee meeqa jechuudha. How old is your brother? How old is your mother? How old is your father? Kanaaf kan fakkaatan qaama umurii gaafachuu barbaanne sana jijjiirree galchuutiin jecha kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. How old is your jennee qaama gaafachuu barbaanne. Great. Abbaan kee maal hojjeta? Abbaan kee maal hojjeta jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? You can try. Try it. 1, 2, 3. What does your father do? What does your father do? Jechuu dandeenya jechuudha. What does your father do? Jechuun abbaan kee maal hojjeta? Abbaan kee maal hojjeta jechuudha. Maatiin kee eessa jiraatu? Maatiin kee eessa jiraatu? Magaalaa kam jiraatu? Eessa jiraatu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akkamitti gaafannaa? Where does your family live? Where does your family live? Where does your family live? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Obboloota ni qabdaa. Obboloota ni qabdaa hoo? Obboloota ni qabdaa hoo? Jennee afaan Ingiliffaan nama tokko gaafachuu barbaanne hoo maal jennaa? 1, 2, 3. Do you have any brothers? Do you have any brothers? Yoo generally dhalaas dhiiras maalos gaafachuu barbaanne immoo kan dubbii jechuudha. Do you have siblings? Do you have any siblings? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Sa'aatii meeqatti hirribaa kaata? Sa'aatii meeqatti kaata yookiin sa'aatii meeqatti hirribaatii kaata jennee nama tokko gaafachuu barbaanne hoo maal jennaa? What time do you wake up? What time do you wake up? Jechuu ni dandeenya jechuudha. What time do you wake up? Jechuun sa'a meeqatti hirribaatii kaata jechuudha. Interesting. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin bor eessa oolta? Bor eessa oolta jennee nama tokko gaafachuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan comment jala nuuf kaa'aa. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. See you again. Thank you.